yeroo wanti hundumtuu walluu qixxaates yeroo walluu qixxaachuu dides yeroo hundumaa gargaaraa keenya kan ta'e abbaa amanamaa kan nurraati adda hin baane gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo hundumaa anattis isinittis dhiyoo jira. Waaqayyoo Waaqa waan hundumaan guutuudha. Waaqni waan hundumaan guutuu kun immoo yeroo hundumaa nu faanaa jira. Waan nuti akka namummaatti hin dandeenyu jennee dhiifne Waaqayyo garuu akka dandeettisaatti akka nuti dandeenyu godhee waan nuti kana jalaa dandeenyee miliqnu kanarraa hin hafnu jennee tuqaa afuriin cufnee lafa goone Waaqayyo immoo akka irraa hafnu akka waan hundumarraa dabarree dhufnee guyyaa kana geenyuuf ayyaanaaf dandeettii guddaa nuu kennee waa hundumaa keessatti obsaan keessa akka dabarru Waaqayyo dandeettisaa nuu baay'iseera. Biyyi lafaa kun wallaansoof rakkina guddaa of keessaa qaba. Garuu kana keessatti immoo jabinni Waaqayyo waan hundumaa mo'annee keessa akka dabarruuf nu gargaaree guyyaa kanaan nu ga'eera. Waaqayyo nama hin qaanessu, Waaqayyo yeroo hundumaa Waaqa nutti dhiyoo jiruudha. Kanaaf yaa obboloota koo Waaqayyo Waaqa akkasii kana yeroo fuuldura isaatti argamnu, yeroo kadhannu, yeroo itti dubbii sagalee isaa dhaggeeffannu, yeroo hundumaayyuu yaada qajeelaa laphee qulqullaa'aadhaan fuula Waaqayyootti argamuu qabna. Laphee qulqullaa'aa fi yaada qajeelaadhaan fuula Waaqayyootti gaafa argamnu Waaqayyos dhimma keenyatti hiixateetu nuuf fura. Laphee qajeelaa Waaqayyo guddaatti gammada. Qajeelinni kan Waaqayyo waan ta'eef laphee qajeelaa namni qabu nama Waaqayyooti. Laphee qajeelaa namni qabu ijoollee Waaqayyooti. Laphee qajeelaa laphee qulqullaa'aa laphee dabarraa fagaate. Laphee mamiirraa fagaate. Laphee Waaqayyo irratti of gate qabannee fuula Waaqayyootti gaafa argannu fakkaattii Kiristoos ta'anirra jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Fakkaattii isaatti immoo Waaqayyo guddaa gammada. Waaqayyoon fakkaatanii Waaqayyotti maxxananii jiraachuu Waaqayyo guddaatti gammada. Kanaaf yaa obboloota koo yaadaaf yaaddoo rakkina hundumaa gooftaan nurraa calaasa. Wanti isinitti ulfaate yoo jiraate iyyuu Waaqayyotti hin ulfaatu. Wanti ba'aa isinitti ta'u yoo jiraate iyyuu Waaqayyotti ba'aan ta'u. Wanti isinitti ulfaate Waaqayyoof salphaadha. Wanti isin yaaddesse Waaqayyoof salphaadha. Waaqayyo waan hundumarraa akka isin dabartan akka isin mo'attaniif dandeettii isinii laata. Nana mana gooftaan maccaa gaaffii dhalootaa hin deebisa. Hibboo dhalootaa hin hiika Waaqayyotu. Wanti ati ani keessaan ba'u kun na liqimseera, kun na dhaaleera, kana jalaa ooluu hin danda'u jettee abdii kuttee dhiiftee harka Waaqayyootiin garuu iddoo rakkinaa kanarraa ka'ee ati gara ulfinaatti akka dabartu abdii guddaa Waaqayyo irraa qaba. Seenaa hin dagatamne Waaqayyo siif hojjeteera. Innis seenaa fannoo irratti. Seenaa fannoo irratti kan si hojjete sun gooftaan maccaa ara rakkina xiqqoo kana sirratti ilaalu. Waaqayyo Waaqni maccaa gidduu keenyatti waan haaraa godha. Mee sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko ergan dubbiseen booda jabeessinee Waaqayyoon walii wajjin hin kadhanna. Filiiphisiyoos boqonnaa 3:20 irraa kaasee nan dubbisaa. Nuyi garuu nama biyya Waaqa irraati. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos achi nuuf dhufa jennee hin eegganna. Inni humna isaatiin bifa dhagna keenyaa isa gaddeebi'aa diddiiree akka dhagna isaa isa ulfina qabeessaa gochuu hin danda'a. Humna kanaanis waan hundumaa of jala hin galchaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Seexanni hamma kee hin beeku. Mata duree jedhu irratti tan gabaabsee dubbadha. Seexanni hamma kee hin beeku. Hammi kee hamma rakkina kee miti. Hammi kee hamma gammachuu kees miti. Hammi kee hamma gita Yesuus geessudha. Diinni kee garuu isa kana hundumaa hin beeku. Waaqayyo garuu dhagna keenya isa gaddeebi'aa diddiiree akka dhagna isaa akka dhagna eenyu akka dhagna gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa ulfina qabeessaa kana gochuu maalin godhaa hin danda'a. Biyyi lafaa rakkina irraa sirratti ilaala. Dhukkuba irraa sirratti ilaala. Dadhabbii irraa, yaaddoo irraa, sodaa irraa sirratti ilaala. Amma kee waan hin beekneef, gita kee waan hin beekneef, gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu mirga isaatii bootaa nuu kenneera.
dhagna keenya isa gaddeebi'aa isa namatti hin tolle isa nutti illee hin tolle jireenya keenya isa yeroo hundumaa nuti ilaallee dhiphannu tarii rakkinaan qoramnaa tarii dhukkubaan qoramnaa tarii yaaddoodhaan qoramnaa mallattoo garaagaraan yaadniif yaaddoon jireenya keenya hidhee qabee yeroo hundumaa akka nuti boo'aa jiraannu kan godhu biyya lafaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu rakkina lafarraa kana dagannee jireenya bara baraa yeroo hundumaa yaadannee akka gammannuuf nu gargaara. Isa kanas nurraa barbaada. Kanaaf obboleessa koo obboleetti koo wanti hundumtuu wanti biyya lafaa kanarratti hiixatee jireenya namaa qabuu barbaadu. Qoraattiin lafarraa, qoraattiin dhukkubaa, qoraattiin cubbuu, qoraattiin du'aa, qoraattiin dukkanaa ergamoonni seexanaa ilmaan namaarratti kan darbatan hundumtuu harka Waaqayyootiin nurraa urraa'eera. Amma nuti geenyu hin beeku. Aniifati garuu mirga Yesuus qooda guddaa qabna. Dhagna keenya isa gaddeebi'aa kana diddiiree akka dhagna isaa isa ulfina qabeessa kana gochuu kan danda'u gooftaan maccaa yeroo hundumaa nu faanaa jira. Nuyi garuu nama biyya Waaqa irraati jedha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos achii nuuf dhufa jennee hin eeggannaa. Eessaa? Waaqirraa. Nuti kanaaf lammii biyya kanaa miti. Lammii biyyoota guddatanii biyyoota xiqqaatanii miti. Lammiin keenya lammii Waaqirraati. Nuti nama biyya Waaqa irraati malee nama biyya lafa irraa kanaa miti. Kanaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos achii nuu dhufa. Nu fudhachuudhaaf achii nuu dhufa. Rakkina keenya calaasuudhaaf achii nuu dhufa. Gaafii keenya nurraa calaasuudhaaf deebii nuu fidee dhufa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Isa kanaaf waan kana hundumaa nurraa calaasuudhaaf eebba nurratti dhangalaasuudhaaf mirga abbaatti nu fudhachuudhaaf achii nuu dhufa. Biyyi lafaa kun biyya keenya miti. Biyya amma ittiin dhaadannu naannoo nama ittiin dhaadannu kun hundumtuu godinni araddaan gandi naannoon biyyi kan ittiin dhaadannu kun hundumtuu kan keenya miti. Olirraa waa qabna. Iddoo qulqullootaatti waa qabna. Biyya nagaa sanaa waa qabna. Biyya lola'uu dhiiga Kiristoos hin arganne sanaa waa qabna. Kanaaf inni nuuf waan hundumaa keenya kan ta'e gooftaa Yesuus hin qabna. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Obboloota koo nuti biyya Waaqa irraati malee biyya lafa irraati kana waan qabna. Nuyi nama biyya Waaqa irraati. Biyya lafaa kanarraa qooda hin qabnu. Biyya lafaa kanarraa dhaala hin qabnu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gamoo babbareedaadhaas mana xixiqqaadhaas fooqidhaafis viilladhaafis mana isa biyyootiifis isa dhagaatiifis waan tokko moggaasee deeme. Maal jedhee moggaase? Godoo. Godoo jechuun egaa waan arra diigamee arra baduu jechuudha. Waan arras immoo arra kaamee arra ijaarramuu danda'us jechuudha. Gabaabaadhumatti godoo biyya lafaa kana keessaa qooda tokko iyyuu hin qabnu. Qoodni guddaan tokko garuu gooftaa Yesuus isa dhagna keenya isa gaddeebi'aa diddiire akka dhagna isaa isa ulfina qabeessaa godhe. Dhagni kee diddiirrameera akka dhagna gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa ulfina qabuudha. Isa kana immoo kan godhe gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Kanaanis egaa nuti inni waan hundumaa humna isaa jala galchuu hin danda'a. Dandeettii isaa jala galchuu hin danda'a. Harka isaa jala galchuu hin danda'a. Waan tokko lama miti. Waan hundumaa kana harka isaa jala galchuu danda'a. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf egaa waa hundumaa humna isaa kanaan waan hundumaa harka isaa jala galchuu hin danda'a. Of jala galchuu hin danda'a. Har'a maatu sitti ulfaate. Fuula gooftaa Yesuusitti fidi. Waan hundumaa of jala galchuu danda'a Waaqayyo. Har'a maaltu gaaffisitti ta'e? Ba'aa guddaa sirra jira. Ba'aa guddaa biyya keerra jira. Ba'aa guddaa maatii keerra jira. Ba'aa guddaa jireenya keerra jira. Ba'aa guddaa hojii keerra jira. Ba'aa guddaa gaa'ela keerra jira. Ba'aa guddaa baattee deemaa jirta. Amaneen dubbadha. Ba'aa kana hundumaa gooftaan sirraa fuudha. Sababni isaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan hundumaa harka isaa jala galcheera waan ta'eef. Yesuus bara baraan gooftaan. Waaqayyoon keenya Waaqa moo'icha qabudha. Waaqni moo'icha qabu immoo yeroo hundumaa rakkina ijoollee isaa laalu irraa fuudha waan ta'eef. Waan sitti ulfaate yoo jiraate iyyuu har'a Waaqayyo sirraa calaasa. Kanaaf abdii kuttee
yaaddoftee sodaattee dhiphattee hin boo'in waan ati itti dhiphattee boossu kana hundumaa ijji Waaqayyoo ilaaleera. Harka Waaqayyoos immoo bira ga'a. Gaafii dhalootaa deebisuu kan danda'u Waaqayyo jira. Hidhaa mootaa jireenya kee irraa kutuu kan danda'u, waan sitti ulfaate hundumaa sirraa buusuu kan danda'u, waan ba'aa sitti ta'e, waan yaaddoo sitti ta'e, laaplaadii giloondii baara voolaadi'a. Humna isaa jala galchuu kan danda'u, humni isaa humna waan hundumaa gararraa kan ta'e. Kanaaf wanti har'a si qoru kun hundumtuu hamma kee waan hin beekneef si qora. Ammaa kaasee garuu amma kee bara. Amma kee bara. Sababni isaa humni isaa hin dadhaba. Humni ijoollee Waaqayyoo garuu haareffamaa deema. Wanti har'a sitti ulfaate kun hundumtuu sirraa bu'a. Humni ijoollee Waaqayyoo garuu haareffamaa deema. Gammachuun kee haareffamaa, nagaan kee haareffamaa, hafuurri kee haareffamaa, foon kee haareffamaa, gammachuun dabalamaa raalaa ba'aatti gilaandooraabo. Gaaf sana inni har'as yaaddessu kun hamma kee bara. Ulfinni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Mee gooftaa kana galateeffanna. Isa diinni kee amma kee hin beeku. Ani garuu dhagna keessa gaddeebiyaan diddiire. Akka dhagna koo ulfina qabeessaan godhe. Waan si mormu hundumaa humna koo jalan galche. Ganne sanaa waa qabna. Kanaaf abdii kuttee ati lammii biyya Waaqirraati. Biyya lafaa kanarraa mana dhaabbataa hin qabdu kan nuun jedhe Waaqayyoon galateeffanna. Galateeffadhaa saba Waaqayyoo. Garaan Waaqayyoon galateeffatu hin badu. Guyyaa rakkinaatti Waaqayyoo iddootti koluu galu isaaf ta'a. Yeroo hundumaa Waaqayyoo dhaadhannaa isaa ta'a, moo'icha isaa ta'a. Moo'icha kan nuuf ta'u Waaqayyo maalaa diigloo piraadi avvaala vaantoora laba ando roola baababa diigloo va'addi arra laba addiiloo montuuna ma'ajjii kilooba. Waaqayyo waan araaraa, waan garraamii, waan dhugaa qabuun gidduu keenyatti mul'ata. Ichi Waaqayyo araaraan guutuudha. Havuula vaanto roola diiglooba. Waaqayyo waan gaariidhaan jireenya keenya irratti mul'ata. Arrala ba'addii kilooba ayya adi'a. Waaqayyo seenaa babbadaa, seenaa dukkanaa'ee hin haaressa. Vilee diivoo roola ba'addii gilaadiina mantoorra laba ayya adi'a. Waaqayyo jireenya galgalaa ganama boo'ichaan jireenya isaa fixaa jiru. Nama galgalaa ganama imimmaan dhangalaasuudhaan dadhabbii guddaadhaan yeroo isaa gubaa jiruuf Waaqayyo aduu fayyinaa hin baasa. Havuula ralabaando nama du'a eeggataa jiruuf Waaqayyo aduu fayyinaa hin baasa. Elefadii giloorra laba adii mantoorra laba ayya adi'a. Nama kaayyoon koo karaatti hafeera abdiin koo citeera jedhuuf Waaqayyo arra funyoo nagaa direersa. Haleluuyaa. Lola badii gilaandoro lobodii viila vaantoora laba ayya adi'a. Ani boqonnaa malee lafa kanarra jiraadhe guyyaa tokkollee hin boqonne. Utoon hin boqotinis biyya lafa kanarraa deemuun koo hin oolu. Maaloo yaa Waaqayyo na yaadadhu. Lubbuu jechaa jirtu harka hiixatee hidhaa diinnitti irraa ciru argeeraani. Vila vaantuma akloo piraadi avvaala vala vaantoro lobodiya. Ergamoonni Waaqayyos marsanii jabaadhu jajjabaadhu rakkina kee hin dagatta. Iddoon madaa kee fayyeera jedhanii gaafa lafaa kaasan argeera. Iyesuus galanni guddaan siif haa ta'u. Ati Waaqayyoodha, maqaan kee haa eebbifamu. Mootii Waaqaaf lafaa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos galanni guddaan siif haa ta'u. Waaqayyo maqaan kee haa eebbifamu. Dhaloota kana gargaartee obboleessaaf obboleettii koo gargaartee lafa isaanitti abdii kutan, lafa isaanitti yaa Waaqayyo jireenyi kiyya homaayyuu dadhabeera. Mogoleen koo laafeera, ani sicha siin ka'u nama siin ta'u jedhanitti yaa Waaqayyo gooftaa macha. Sagalee jireenya isaanii lafaa kaasu yaa Waaqayyo. Waan sin marse hundumaa humna koo jalan galfadha. Waan sin sodaachise hundumaa of jalan galcha. Na jalaa ba'uu hin danda'u. Rakkinni sitti baay'ate, dhukkubni sitti baay'ate, lolli sitti baay'ate hundumtuu si doorsisee si mo'achuu hin danda'u. Kan jedhe sagaleen kee sagaleen ulfinaa agola laba dalaba dibora laba dina mantorra laba ando rova lava lava dia glopra adia vantuna ma agloba. Waaqayyo humna keessa guddaa sanaan akka of jala galchitu nutti dubbatte maqaan kee bara baraan haa eebbifamu.
amma ilaa yaa waaqayyo gooftaa dhaloota kana kan caale dhukkubni dhaloota kana kan caale gidiraan dhaloota kana kan caale abaarsi dhaloota kana kan caale hojiin xibaaraa hojiin tolchituu yaa waaqayyo gooftaa alaaf keessan jireenya isaanii kan dhiphise jireenya isaanitti kan ulfaate jireenya isaanirra kan taa'e balbala hojii jalaa cufuudhaan yaa waaqayyo gooftaa maatii isaanii jalaa dhiphisuudhaan yaa waaqayyo gooftaa wal'aansoo garagaraan qabeenya dhaloota kanaa saamuudhaan blood dog lover jireenya dhaloota kanaa nagaa dhoowwachuudhaan nagaa dhaloota kanaa qabee kan bare dhibba dhaloota kanaa qabee kan bare ergamaan seexanaa humna du'ee du'aa ka'e humna gooftaa keenya Iyyesuusin amma sammuu dhaloota kanaarraa amma hojii dhaloota kanaarraa amma dura dhaloota kanaarraa amma maqaa Iyyesuusin ilaayaa waaqayyo gooftaa maccaa maatii dhaloota kanaarraa bayyeesuus sagaleen waaqayyo seefii gar lamaan qarame caalaa qara qaba humna hojjetus immoo of keessaa qaba jedhamee barreeffameera humna hojjetu sagalee gooftaa keenya Iyyesuusin dhaqaagala hojiisaa diiguun qaba amma maqaa keenya waaqayyo maqaa Iyyesuusin hojiisaa adiigam maajii kilooba ba'aa guddaa kan irratti darbate malavando nagaa isaanii kan jeeqe dhaqaagala hojiisaa adiigu billaanke seefidha dubbiin kee dubbii keenya irratti erga seefii gar lamaan qarame caalaa qara qabaachuu duwwaa miti humna hojjetuuf keessaa qaba humna hojjetuunan diiga lola vando clopradi vala lo pradia vala vantora la baando rololobo dibila vaaya akurra la vaadina masona maralabo rolobo diglo vaaya adia humna du'ee du'aa ka'e humna gooftaa keenya Iyyesuusin ammaa kaasee jireenya dhaloota kanaa marsee kan qabe qoraattiin rakkinaa qoraattiin dhukkubaa qoraattiin abaarsaa qoraattiin dagaamii qoraattiin cubbuu humna waaqayyo gooftaa maccaan amma nan jedha abidda afura qulqulluun naannoo dhaloota kanaarraa sammuu dhaloota kanaarraa hojii dhaloota kanaarraa eebba dhaloota kanaarraa mul'ata dhaloota kanaarraa maqaa gooftaa maqaa Iyyesuusin kan gubate haa ta'u sagalee afura qulqulluun an gubaa maqaa gooftaa keenya Iyyesuusin kan gubate haa ta'u kaayyoon diinaa hojiin diinaa humna maqaa keenya maqaa gooftaa keenya Iyyesuusin kan gubate haa ta'u abareera makla vonturra la baadibo rololo vodia jekla vantona maando maqaa gooftaa Iyyesuusin kan gubate haa ta'u ilaa ammaa kaasee dhukkuba jireenya dhaloota kanaarra jiru nanabaara keessaa baquu ajal qabu baqi keessaa sinabaara maqaa gooftaa maqaa Iyyesuusin dhukkubni sammuu kana qabdi loova diiglova jeemantuurra laba ando dhukkubni sammuu kana qabdi maqaa gooftaa Iyyesuusin baqi keessa simbaqsa abidda afura qulqulluun jireenya dhaloota kanaa keessa jiraadhu qaama kam keessa iyyuu jiraadhu dhiiga kam keessa iyyuu jiraadhu lafee kam keessa iyyuu foon kam keessa iyyuu jiraadhu iddoo kamuu jiraadhu irra isaaniif keessa isaanii jiraadhu sin gogsa sagalee waaqayyoon caaltu seefii afura qulqulluun simura keessa sin dhangalaasa humna du'ee du'aa ka'e humna Iyyesuusin keessaa gogaa ralapaatigo sagalee waaqayyoon isin abaara keessaa gogaa waaqayyo waaqa araaraan guutuudhaati nan beeka maqaa gooftaa maqaa Iyyesuusin ammaa kaase jireenya dhaloota kanaatti kan ulfaate dhukkubni ilaa lafa sin dhukkuburra harka keessa mirgaa kaawwadhaa amanaa kadhadhaa waaqayyootu waan haaraa godha ana miti isin miti kan waan haaraa godhu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos laphee qajeelotaa kan ilaalu dadhabbii ijoollee isaa rakkina ijoollee isaa kan ilaalu gaaffii ijoollee isaa kan ilaalu dhiphina ijoollee isaa mimmaan ijoollee isaa kan ilaalu gooftaan nagaa gidduu keenya jira amma ana miti kan isin ilaalaa jiru waaqayyotu isin ilaalaa jira obboloota koo ya warra rakkataa jirtanii ya warra dhiphataa jirtanii ya warra balballi isinitti cufame ya balballi nagaa keessan kan cufame balballi gammachuu keessanii kan cufame balballi hojii keessanii kan cufame ilaa balballi nagaa keessanii cufame mimmaan keessan dhangalaasaa kan jirtan mimmaan qajeelotaa waaqayyo in ilaala rala vadana mantora laba ayya adi'a amma amantiidhaan guutamaa harka keessan mirgaa lafa isin dhukkuburra kaawwadhaa amaneen kadhadhaa waaqayyoon gooftaa maccaa ilaa obboloonni kun ilaa ijoolleen kee natti agarsiisaa jiru miti walii isaanitti agarsiisaa jiru miti lafa dhukkuba isaanii lafa miidhama isaanii sitti agarsiisaa jiru ilaa jireenya isaanii keessa kan jiru ergamaan seexanaa kan irratti darbate
milkaa'ina isaanii kan qabe maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosin dileetii haa ta'u. Nana baara ralaabaatigo maqaa gooftaa maqaa Yesuusin ammaa kaase jireenya dhaloota kanaatti kan ulfaate ba'aa guddaa kan irratti darbate sagoo isaan irra kan taa'e jalaa ba'uu kan dadhaban humni kee humna gararraa gooftaa humna kamuu harka koo jala nan galchan jenneere ammaa kaase humna Waaqayyoo gooftaa maccaan miilla isaanii jalatti gada darbu ba'aan jireenya isaanirra jiru yaaddoon jireenya isaanirra jiru dhukkubni jireenya isaanirra jiru kulaalitii isaanii kan qabate garaacha isaanii kan qabate lafee foon isaanii kan qabate tiruu isaanii kan qabate sammuu isaanii kan qabate humni seexanarraa irratti darbame humni biyya lafaarraa irratti darbame abaarsiif yaaddoon humna Waaqayyoo gooftaa maccaan Yesuus kan diigame haa ta'u dhaloota kanarraa kan diigame haa ta'u sammuu dhaloota kanarraa kan diigame haa ta'u sindiiga ergaa badiisaa sindiiga ergaa seexanaa sindiiga ergaa cubbuu sindiiga ergaa du'aa sindiiga diigame humna Waaqayyoo gooftaa maccaan lavoora diigamaa ba'aa guddaa kan irratti darbattan lafa jirtu maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluun dhukkubni kamtu gogi maqaa Yesuus lafa amma isaan harka isaaniirra kaa'anii jiran kana keessa gaaffii isaaniirra harka kaa'anii jiru dhukkuba isaaniirra harka kaa'anii jiru yaaddoo isaaniirra harka kaa'anii jiru lafatti dhiphatan kana amma maqaa Yesuus Kiristoosin nan dubbadha yeroo kana kaasee wanti isaan dide fuuldura isaaniitti abaqu wanti isaan dide humna keendura isaaniitti abaqu gooftaa maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluun dhaloonni kun bilisa aba'an gooftaa waan bilisa baastuuf galanni guddaan siif haa ta'u Waaqayyoo waaqa hundumaa gochuu dandeessu warra balballi hojii duraa cufame maqaa kee tokkicha maqaa gooftaa Yesuusin ammaa kaasee balbala hojii baneeraaf warra balballi nagaa isaan jalaa cufame ammaa kaasee maqaa gooftaa keenya Yesuusin balbala nagaa irratti baneera warra maatii isaanii nagaa dhaban ammaa kaasee maqaa gooftaa Yesuusin balbala nagaa maatii isaanii irratti baneera warra miindaan isaanii duraa qabame maqaa gooftaa Yesuusin ammaa kaasee miindaa nagaa maqaa Yesuus nama Naazreetiin miindaa gammachuu lafa duraa qabame sana ani harka isaanii galcheera warra bara baraan xaaruu malee milkii dhabaniif maqaa gooftaa Yesuusin ani milkaa'ina harka isaanii galcheera ilaa yaa Waaqayyo waan tokkon dubbadha hamaan kamtu balaan kamtu humna Waaqayyoo gooftaa maccaan dhaloota kana argachuu miti maqaa Yesuus Kiristoosin mo'achuu miti maqaa Yesuus Kiristoosin hordofuu miti dhaloota kana miillatee hamaan kamtuu akka hin ilaalletti adda dhaloota kanaa abidda Hafuura Qulqulluun tuqeera Waaqayyoo situ kana godha galanni siif haa ta'u hamaan kamtuu dhaloota kana hin argatin gama hundumaan dhaloonni kun mo'atanii waan hundumaa biraa adarban Waaqayyoo kana waan gootuuf galanni siif haa ta'u dhaloonni yoo ciisan irriibni irraa badu yaaddoo dhiphina naasoo guddaadhaan jireenyi isaanii bibirratu namoonni afur sagalee kana dhaggeeffataa kan jiran maqaa gooftaa maqaa Yesuusin yoo rafan baannananii kan ka'an sodaa guddaadhaan jireenyi isaanii dhiphinaan raafamaan kan guutaman sagalee dhugaan irratti dubbadha tokkicha maqaa keen irratti waama tokkicha arfii du'aa cabsee ilmaan namaa lakkoobsa kan hin qabne yaa Waaqayyo gooftaa heddummata isaanii ana dabalatee afaan si ol keessaa baase maqaa kee kanan irratti waama ammaa kaasee hafuurri dhaloota kana lolu hafuurri dhaloota kana dhiphisu hafuurri dhaloota kana yaaddessu hafuurri dhaloota kana dura isaanii goru billaa gooftaa Yesuusin amma irratti dubbadheera kan waraanname haa ta'u ameen ameen kan waraanname haa ta'u sagalee Waaqayyoon kan waraanname haa ta'u lafa ciisicha isaaniitti waraaneera sammuu dhaloota